harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya addunyaa mara iddolee garaagaraa teessanii kan nu daawwachaa jirtan maatiiwwan Raastub sagantaa oduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu isiniif himuun kan isin waliin turuu an Rastam Mahmad. Haleellaan Iraanii fi Israa'el kan har'aa guyyaa shanaffaa isaa qabateen biyyoonni lamaan misaa'ila walitti dhukaasuu itti fufanii jiru. Iraan har'a ganama jiddugala Israa'el keessatti misaa'ilota 30 dhukaaftee jiraachuu isii waraanni Israa'el IDF'n beeksisee jira. Akkasumas Tel Aviv fi Yerusaalem keessatti dhoohinsi cimaan dhagahamee jiraachuun mirkanaa'e. Hojjettoonni balaa ibiddaa sulula Herziliyaa kan Tel Aviv gara kaabaatti argamutti atoobisoota ibiddaan gubatan yoo dhaamsan mul'atan. Meediyaan mootummaa Iraan Tasniim waajjirri basaasa muummee Israa'el Mossad haleelamuu mirkaneesse. Tasniim loltoota Revolutionary Guard waajjirri Mossad misaa'ilota Iraaniin haleelamee jiraachuu ragaa bahe. Loltoonni humna qilleensaa Israa'el sirna ittisa ammayyaa fi jabaa osoo qabdu opereeshiniin dhiibbaa qaqqabsiisuu waajjirri basaasa biyyattii haleelamee jiraachuus dubbate. Israa'el haleellaa Mossad irratti raawwatte jedhameef deebii hin kennine. Dhorkaan mootummaa jira taanaan miidiyaaleen Israa'el keessa jiran dhimmichaa osoo hin gabaasin hafe. Gama biraatiin ammoo humni waraanaa Israa'el ajajaa olaanaa waraanaa Iraan kan yeroo waraanaa kana keessa haara'aa muudamee ajjeesuu ibsite. Ali Shadmaanii ajajaa gameessa waraanaa Iraan yoo ta'u, erga haleellaan Israa'el eegalee ajajaa olaanaa waraana Iraan ta'uun tajaajilaa ture. Qondaalli waraanaa Iraan kun hoogganaa isa duraa kan ture jimmata dabre ajjeefame booda akka waraana hooggananiif muudame garuu guyyoota muraasa booda ifeefis ajjeefame. Shadmaaniin giddugala karoora waraanaa baasuu kan yeroo haleellaan mudataa jirutti ga'ee olaanaa gumachuu fi ajajaa olaanaa ta'uun muudamee ture. Ajajaan yeroo waraanaa kanatti dirqamni itti kenname kun qondaalaa olaanaa bulchaa biyyattii waliinis hariiroo cimaa akka qabu mirkanaa'ee jira. Pirezidaantiin USA Donald Trump karoora G7 adda kutanii kan ba'aniif marii dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Israa'el jidduutti gaggeeffamuuf akka hin taane ibse. Barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social jedhamu irratti maxxansaniin wanti pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron dubbatan dogoggora ja'a. Pirezidaantiin Macron Trump gara Waashingtanitti kan deebi'eef marii dhukaasa dhaabuu eegaluuf akka ta'e dubbatee ture. Dhimma kanarratti ammoo Donald Trump maaliif akka gara Waashingtanitti deebi'e homaa osoo hin beekin dubbate Emmanuel Macron jechuunis ifoomse. Itti fufuunis Trump garana deebi'uun koo marii dhukaasa dhaabuu waliin wal hin qabatu dhimma guddaa sanii oliitiif jechuun dubbate. Trump maaliif akka kora adda kutee gara Waashingtanitti deebi'e sirriitti hin ibsine garuu nu faana bu'aa jechuun yaada isaa xumuree jira.